akkam jirtu. Kun Arsadee Miidiyaati. Arsadee Miidiyaan dhimmoota Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatudha. Dhimmoota Oromoo gama siyaasaan, dinagdee fi hawaasummaa irratti waan jennu qabna. Akkuma aadeeffannee guyyaa har'aa qophii tokko isinii dhiyeessinaa. Keessummaa kabajaa afeerreet jirraa. Isaanis hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Galaasaa Dilbooti. Haala yeroo irratti akka isaan ibsanuu kennaniifiti afeerree. Jaal Galaasaa kabajaa waamicha keenyaaf kennitanii dhiyaachuu keessanii fi maqaa Arsadee Miidiyaatii fi dhaggeeffattoota keenyaatiif daawwattoota keenyaatiin isin galateeffadha. Isinin afeerraa kana naa gochuu keessanii fi galatoomaan jedha. Gaarii egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii kana kan isinii dhiyeessu ogeessaa teeknikaa keenyaa Jaal Oolumaa waliin an Abbaa Malkaati. Kallattiidhumaanitti marii fi gaaffiif deebii har'aaf dhiyeessinetti ceenaa. Waan akkuma sila kaasee waan haala yeroo irratti Jaal Galaasaa waliin mari'annaa. Akkuma beekamu egaa yeroo ammaa sochiin uummanni keenya godhaa jiru sadarkaa olaanaa irra gahee jira. Sana yeroo kaasnu waan finciloota uummata Oromootiin erguma gabroonfamee kaasee godhamaa ture kaasuun keenya hin hafu. Qaamota finciloota sanaa keessaa fincillee Baalee yeroo dheeraadhaa fi humna mootummaatiin kan ukkaamsame ta'uu fi namoota fincila kanarraa qooda fudhataa turan keessaa torbee darbe kana keessaa Koloneel Haajii Aliyyi Cirree wareegamuun isaanii ifaadha. Isa kana gama miidiyaa keenyaatiin gaddaa nutti dhaga'amee ibsachaa Koloneel Haajii Aliyyi Cirree lubbuu isaanii Rabbi haa maaruu jannatal fardoosiin isaan haa qananiisu jennaa. Maatii isaaniitii fi firoottansaa akkasumas uummati Oromoo marri jajjabina hawwinaa. Kanaaf mee gara gaaffii keenyaatti ceenaa waama fincila kanarraa kaasnaa. Jaal Galaasaa haala fincilaa uummata Oromoo kana mee bifuma gabaabaan akka nu ibsitan barbaanna. Tole gaarii dursee anis gama kiyyaan maqaa kiyyaa fi maqaa jaalawwan kiyyaatiin lubbuudhaan boqochuu Koloneel Aliyyi Cirreetiin gaddanatti dhaga'ameen ibsa. Isaan nama jannataa taasisuu maatii isaaniif immoo jajjabina haa kennuun jedha. Akkasumas dargaggootaa fi dargaggeettii keenya goleelee Oromiyaa keessatti ituu humna waraanaa guddaa qabsoo Oromoo ukkaamsuudhaaf bobba'e dura dhaabbatanii nagaadhaan gaaffii isaanii dhiyeessanii rasaasaan rukutamanii lubbuu isaanii dhaban akkasumas qaamaa hir'atanii wal'aansarra jiran hunda isaaniitiin irratti waan ga'e irratti gaddanatti dhaga'ameen ibsaa. Maatii isaaniitiifis jajjabina akka kennuun hawwa. Gaaffii na gaafatte ilaalchisee waa'een finciloota saba Oromoo seenaa dheeraa qaba. Oromoon guyyaa harqoota gabrummaa jalatti kuffe biyyi isaa humna alagaatiin humna qawweetiin qabamte jalqabee guyyaa tokkollee taa'ee hin beeku. Mootummoota irratti wal jijjiiraa dhufan hunda isaaniiyyuu dura dhaabbatee har'a gahe. Seenaan akka himutti of duuba deebinee yoo ilaalle mootummaan sirni gabroonfataa akkuma biyya keenyaan qabateen
biyya keenya qabatuuf falmaan godhame salphaan turre. Oromoonni ji'a hundaatti qabsoo diddaa guddaa godhan jechaadha. Sanaaf dirreeleen qabsoo mallattoo ta'an hedduutu jira. Baaleetti, Harargeetti, giddu galeessa Oromiyaatti, Galaan, Abbichuun, Meettaan, Harargee Calanqootti immoo Oromoonni baha Oromiyaa, Baalee fi Arsiitti immoo Oromoonni Arsii falammiin isaan godhan guddaadha. Akkuma kana lafoota Oromoo biraa keessattis falammiin godhamee salphaan turre. Jalqabumarraa yoo fudhannee jenne kan dursatti diddaa bittaa alagaa didanii ka'an keessa Oromoonni Raayyaa, Oromoonni Yeejjuu, Oromoonni Walloo bakka duraa qabatu jechaadha. Falmaa itti fufaa ta'ee humna alagaa biyya keenya qabate kan alagaa mootummoota Awurooppaatiin gargaarame dura dhaabbatanii humnaan caalamanii mohamanii jechaadha. Fincilli Oromoon kaase yeroo adda addaatti kaase kun maaliif ka'e? Sababaan isaa maali yoo jenne tokko diddaa erga biyyi isaanii humnaan cabanii qabamanii booda hin teenye mohamne jedhanii hin teenye. Yeroo adda addaatti bakkoota adda addaatti ka'anii qabsoo diddaa gabrummaa godhanii qabsoon kun immoo bifa fincilaatii fi bifoota adda addaatiin itti fufee jechaadha. Fincila kana jalqaba kan Raayyaa fi kan Oromoota Walloo guddisee mul'ataadhaa fi kan beekamudha. Warri immoo hin galmoofne baay'eedha. Achii dabree fincilli Baaleetti ta'ee fakkii biraatii jechaadha. Isaan kana kan kaafnuu fi finciloonni bakka adda addaatti hin godhamne jechuudhaaf utuu hin ta'in warreen mul'atanii galmeeffamanii beekaman ta'uu isaanii irraati jechaadha. Jechuun namoota biyya keenya qorataa turanii. Fakkeenyaaf fincila Raayyaa yoo fudhannee jenne Oromoo Walloo fudhannee jenne bara 1930 keessa gara walakkaarraa jalqabee mootummaan Haayile Sillaasee humna ofiitiin cabsuu waan dadhabeef yeroo duraatiif impaayericha sana keessatti xiyyaara mootummaa alaa biyya Eden irraa kan Ingilizii fudhateetu humna xiyyaaraatiin mo'ee jechaadha. Sanatti aanee kan lammaffaa dhufee ture immoo Baalee fincila Baalee kana yoo fudhannee jenne sirnuma humnaan irratti fe'ame kan warra moototiidhaan durfamu didanii ka'anii fincilan. Warra amma Koloneel Aliyyii Cirrii jennu kuni gaafasitti dargaggeessa turan. Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Aliyyii Cirrii, Aliyyii Umar fi hiriyoonni isaanii roorroo kana diddaa of gurmeessanii ka'anii hamma isaanii danda'amutti falmatanii ammas irra caalmaa humnaatiin injifataman. Finciloota kana egaa yeroo laallutti wanti hubachuu qabnu tokko maali? Yeroon isaan itti ta'an yeroo itti Oromoon bakka jiru hundaa wal quba qabaachuuf haalli aanjaan hin jirre keessatti dammaqiinsi isaas sadarkaa guddaa keessa gahee ummatichi akka sabaatti walii wajjin socho'u haala dandeessisuu keessattuu dhiibbaan diinaa ni jira, rakkinni qunnamtii ni jira. Kanaaf naannolee hanga tokkotti murtaa'ee kophaasaa ka'ee kophaasaa
rukutamuu danda'e jechuudha. Yookaan cafaqamuu danda'e bakka jirutti yeroodhaaf qabbaneeffame. Fincilli kuni nafa diddaa qabsoo bilisummaa ta'uusaarraa kan ka'e qabsoon sana booddee hin dhaabbanne sana boodas. Finciloonni kun qaanqee ta'aniitu waan itti aanee dhufuuf karaa bananii jecha. Waan itti aanee dhufuuf karaa banan. Oromoon hir'inoota finciloota isaa darban adda addaa keessatti agarsiise hubatee dammaqeensi isaas akka wayyaa dhufetti qunnamtiin isaas akka wayyaa dhufetti barbaachisummaa jaarmiyaa hubachuudhaan jalqaba waldaatti of ijaaree fakkeenyaaf waldaa Meeccaatu Tuulamaa fudhannee jenne achi booda immoo maadheelee siyaasaa garaa garaatti of gurmeessuu jalqabee gara booda gara itti fufees immoo dhaaba poolitikaa tokko jalatti of hiriirsee qabsoo jaarmiyaadhaan durfame qabsoo akeeka ifaa qabu qabatee ka'ee jechaadha. Jaarmaanni dura jalqaba jalatti hiriiree jaarmiyaa adda bilisummaa Oromooti. Kuni bakka guddaa kan qabudha. Fincilarraa gara dhaabaatti ce'uu keessatti dhalatuun Meeccaatu Tuulamaa tarkaanfii guddaa tokko gara fuulduraatti ta'e. Meeccaatu Tuulamaa keessaa ammoo adda bilisummaa Oromoo bahuun tarkaanfii isa caalu guddaa ta'e. Maaliif akka jenne Meeccaatu Tuulamaatti gaafa walitti dhufan Oromoonni misoomaaf jedhanii of gurmeessan. Haa ta'u garuu irra guddaan isaa miidhama roorroo Oromoo irratti gahaa jiru irra aanuudhaaf waltajjii hunda isaanii walitti qabu tokko uumuurraa akeeka jedhuun hangafoonni gaafa sana waan kana irratti bobba'an waldaa sana ijaaran jecha. Waldaan kun Oromoota kanaan dura wal quban qabu jechuun wal arguu hin danda'in walitti akka dhufan walii wajjin akka dhaabbachuu danda'anii fi gaaffii isaaniitii fi jijjiirraa fiduuf akka dhaabbatan gargaara. Dammaqiinsa kanarraa ka'uudhaanidha kan gama adda bilisummaa Oromootti tarkaanfachuu danda'ame. Waldaan Meeccaatu Tuulamaa isa kan asa'aanaa kana fincilli Oromoota Baalee walitti dabalamanii mooyxannoon isa dura finciloota turanii wajjin walitti dhufee ilaalamee barnoota argameen dhaabni kun dhatuu danda'e jechuudha. Dhaloonni isaa deemsa keessa dhufe. Tarkaanfiilee karaa adda addaatiin Oromoon biyya keessatti biyya alaatti baqatanii bahanii dhufan muuxannoo akkasitti walitti kuufame irraa kan dhufedha jechaadha. Egaa haalli biyya keenya keessaa kan Oromiyaa, haalli naannoo isii, haalli mootummoota gabroonfatoo kolonialistoota nu dhuunfatanii nu qabatan jiru. Jijjiiramaa dhufuusaa wajjin ummanni keenyas dammaqiinsi isaa bayyanoonni isaa jabaachaa dhufuun fakkiilee mooyxannoolee biyyoota biraa kan mirgi isaanii humnaan sarbamee isa deeffachuudhaaf qabsoo godhan. Maaliif yeroon sun yeroo adda bilisummaa Oromoo dhalate jennu yeroo naannoo Afrikaa keessatti sochiin bilisummaa guddaan deemaa turedha. Kanaafiyyuu kun hunduu walitti kuufameetu dhaloota isaatiif qooda kennee jechaadha. Dhalatoon dhaaba kanaa kan jala sararuudha qabnu qabsoo Oromoo dingataa'ummaa keessaa baase. Qabsoon Oromoo dingataa'ummaa keessaa baase. Lammaffaas
akeeka ifaadhaa fi kana jedhamu qabatamaa ta'e tokko akka qabatu isa taasise. Sadaffaas immoo waltajjii ilmaan Oromoo irratti wal gahanii akka saba tokkootti akka ilmaan biyya tokkootti wal faana galii tokkicha ifaa ta'eef qabsaa'an isaan godhu uume jecha. Caalaatti immoo qabsoo faffaca'aa ture waltajjiitti walitti qabamu tokko uumuunsaa waanuma jiru tokko ture jechaadha. Egaa addi bilisummaa Oromoo dhalatee yeroo jedhu hariiroo mootummaa Itiyoophiyaatii fi Oromoo xiinxalee gaaffiin Oromoo maal akka ta'e ifatti lafa kaa'ee gaaffii kanaaf deebisaa kennuuf immoo maaltu godhamuu danda'a? Waan godhamuu qabu maali kan jedhu tilmaamee qabsootti seena. Qabsoon kun qabsoo bifa hedduu akka taatus fuula hedduu akka qabaatus qabsoo hidhannoo, qabsoo siyaasaa, qabsoo dippiloomaasii barbaachisaa ta'uusaa mirkaneessee ilmaan Oromoo sanaaf hiriirsee sagantaasaa bara 1973 baasee 74tti wayyeeffateen mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessu. Hariiroon mootummoota Itoophiyaa darban hunda mootummoota Itoophiyaa mootummaa impaayera Itoophiyaa gaafas jiruuf amma jiru gidduu jiru hariiroo ummata humnaan qabamee fi gabroomee fi ummata kiyyoodhaan cunqurfamaa jiru ta'uusaa addeessee qabsoo farra diddaa kiyyoo farra diddaa bittaa alagaa ta'uusaa mirkaneessee kanas furuudhaaf qabsoo dhawaataa gochuudhaan Oromiyaa walaba taatee fi uummanni isee bilisa kan ta'e mirkaneessuu akeeka godhatee ka'e jechaadha. Egaa qabsoon kun yeroodhaa gara yerootti haaba kana jalatti hiriiruudhaan waggoota dheeraaf qabsoon godhame. Waggoota dheeraaf qabsoo godhame kanaan Oromoon milkiilee hin tuffatamne argate jechaadha. Tokkoffaa Oromummaan golgaa alagaadhaan itti uumame keessaa irratti haguugame keessaa bahee ifa ta'e jechaadha. Ifa ta'uu qofaa miti Oromummaan kan eenyummaa itti saalfatanitu hin ta'in itti boonan ta'uu danda'e jechaadha. Maaliif duulli Oromoo irratti godhame baay'een guddaan isaa kan karaa qabeenyaatiin ta'u qofaa miti. Duulli qorqalbii irratti godhameyyuu eenyummaa isaa akka wallaalu eenyummaa isaatiin akka tuffatu namaa gadi ta'e akka of ilaalu kan taasise waan ta'eef. Qabsoon dhaabi kun gaggeesse keessatti injifannoo guddaan tokko kanaa jechuudha. Qalbiin Oromoo deebi'utti ka'e, eenyummaa ofiitti boonutti ka'e, Oromummaan golgaa irratti haguugame irraa bahe jechuudha. Sanarra darbee afaan Oromoo afaan gada'aanaa, afaan tuffatamaa kan barnootaafis hojiifis hin taane jedhamee ilaalamaa ture. Afaan ittiin boonan, afaan bareedaa dameelee hojii kamiifuu aartii haa ta'u, muuziqaa haa ta'u, waa hundaafuu ta'uu danda'u ta'uusaa tattaaffiidhuma dhaabni kun godheen lafaa ka'ee guddate. Ifatti bahee har'a afaan hojiitii fi afaan barnootaa ta'uu dhaqqabee jechaadha. Kana malees biyyi Oromoo Oromiyaa ta'uun isee Oromoonni kan beekan qofaa ituu hin ta'in ifattuu ta'e bahee beekame jechuudha. Har'a mirgoota kanarra ejjenneeti kan waa'ee Oromoo saasa'aa jiru. Mirgoota kanarra
ejjennee isa darbees kan qeeqnus yoo ta'e kan faarsinu. Akkasumatti qilleensa irratti amma kaanee ammuma wanta amma arginu kun akka dhufeetti miti kan dubbachaa jiru. Amna dheeraa kana keessa mirgoota argaman kana galmeessuuf dhaabaa jiran Walloo, Raayyaa, Raa jalqabee akkasumatti lafa Oromoo keessa giddu galeessa Oromiyaatti, Bahaa Oromiyaatti, Kibba Oromiyaatti, Oromiyaatti bakkoota adda addaatti godhaman kuni finciloota biyya mirga abbaa biyyummaa ofii deeffachuuf deemsifamanidha jechuudha. Yeroo isaaniitiin garaagaraa ta'an malee, bal'inaaf guddina isaaniitiin garaagaraa ta'an malee, garaagarummaa qabaatanillee, jabinaa fi irree isaaniitiin adda adda ta'anillee, fincila sirna jiru balfame, bitaa alagaa diddaa mirga abbaa biyyummaa ofii deeffachuudhaaf godhamanidha jechuudha. Egaa fincilli inni mataan isaa calaqqisa diddaati. Diddaa roorroo, diddaa biyya keenya irratti hin saamamu, hin dhiitamu, nagahee dadhabe jedhee namni uummanni sadarkaa adda addaatti sochoosudha jechuudha fincilli. Waliigala fincila saba Oromootii fi haala isaa himee jechuudha. Gaarii galatoomaa jaalgalaasaa waan yaada bal'aadha kan isin kennitanii waan fincila kanaa ilaalchisee. Ammallee fincilli uummata Oromoo ittuma fufee jira. Maaliif akeekii uummanni ittiin qabsoo godhu kun ammallee bakkuma sana jira. Kanaaf mirga sana abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuudhaaf itti jira. Fincila uummanni godhaa jiru kana akkuma mootummooti darbanii humnaan ukkaamsaa turan mootummaan wayyaanii amma aangoorra jirullee ukkaamsuu fi yaalii garaagaraa godhaa ture. Olola garaagaraallee oofaa jira. Isa kana fincilli uummanni Oromoo sochiin uummanni Oromoo abbaa biyyummaatiif godhaa jiru kun akka waan saboota kan biroo impaayireetti keessa jiraniitiif dhiibbaa yookaan sodaa ta'eetti akeekuuf saboota walitti buusuun ni jira. Isa kana akkamittiin ilaaltu? Mootummaa kana jalatti haguuggii mirga hiree murteeffannaa jedhuun Oromoon kaleessa lafasaa sii kennine jedhamee gabbaarii mootummaa ta'e gaafa Dargii. Gaafa Haile Sillaasee Irboo safaraa ture. Gaafa Dargii gabbaarii mootummaa ta'e. Gaafa wayyaanii immoo akka qodaa lafti isaa investorotaaf raabsame. Beenyaa tokko malee ijoolleen isaa lafarraa buqqa'anii karaa irratti faca'anii hafan. Saamichi dinagdee akkasitti hammaataa. Hacuuccaan polotikaa kan mirga biyya abbaa ofii dhugumaan mirkaneeffachuu dhiifnaan mirgootni xixiqqaa ilma namaatiif kabajamaniyyuu hin kabajaman. Seera malee ajjeefamuun, seera malee hidhamuun, biyya ofii dhiisanii deemuun. Hammeenyi kun hundi wal ta'eetu finciloota argine kana sochoosanii jechuudha. Baadhachuu dadhabe ummatichi baadhachuudhaaf jireenyi isaa humnaa ol itti ta'ee jechuudha. Egaa kun maal jechuuf kana kaase waan nama biraa wajjin walitti hidhateen qabu. Ummata biraa wajjinis waan walitti hidhateen qabu. Miidhama roorroo addattis aggaammii taasifatee deemaa jiru irratti ka'e. Isa dide. Seenaa isaa keessatti Oromoon
abaluun hin balleessa jedhee guyyaan ni ka'e jiru. Bakka ka'e hundaattu fincila isa duraarraa kaasee hanga qabsoo ijaaramee qabsoo godhettu sirnatti irratti ka'e sirna irratti duule. Sirni sun immoo sirni inni irratti bobba'e kuni karaa adda addaatiin isa cabsuudhaaf karaa adda addaatiin qabsoo isaa kana iggituudhaaf shira adda addaa xaxaa jira. Duula suduudaa waraana bobbaasu malee ummatoota biraa wajjin Oromoo wal dhabsiisuuf waan adda addaa godha. Akkuma dhiyoo kana arginedha jechuudha. Karaa dameetii kaayisaa basaasota leenjiseetu ummata keenya naga qabeessa hiriira ba'ee diddaasaa mul'isu gidduu naqee akka jeeqan ummatoota saba biraa akka miidhan goosisa jechuudha. Seenota darban keessattis qabsoo Oromoo fuula balleessuudhaaf gurraachessuudhaaf waan akkasii hojjetamaa ture. Ammas hojjetamaa jiru boris irraa dhaabbatan jechaadha. Kama kiyyaadhaan dhaamsi koo tokko uummata Oromoo kana yeroo baay'ee deddeebinee jenna jechaadha. Dhaabichis jedheera, adda bilisummaa Oromoo jedheera, anis mataa kiyyatti jedheera. Nuti bilisummaa keenyaaf lolla. Walabummaa biyya keenyaa humnaan nurraa fuudhame deebifachuuf qabsoo goona. Addatti uummata diina taasifannee kaane qabu. Akka ilaalcha keenyaatti Oromoon abbaa biyya isaa ta'uun sirna gabrummaa caccabsee keessaa ba'uun uummata biraafuu irree ta'a. Bilisummaa uummatoota biraaf illee ni gumaacha jennee yaadna. Kanaaf warri gara dabarsee qabsoo kana akeeka isaa himuu barbaadu warra Oromoo dhumti maana miidhame jedhee gaafata jedhanidha jechuudha. Aan akkasitti ni hiikadha. Gaaffiin Oromoon gaaffii qaba. Biyya kiyyatu qabame biyya kiyya kanan bilisoomsa. Walabummaa kiyyaa fi bilisummaa kiyya mirkaneeffadha jedheen ka'ee jechuu dhiifnaan sochiiwwan inni mirga isaa gadiyyuu gaafachuuf ka'u warra dubbiitti ta'uu fi warra baay'ee rakkisutu jira jecha. Kanaafuu warra akkasii kuni qabsoon Oromoo hanga jiraate duularraa ni dhaabbatu jechuudha rakkisaa. Maqaa baay'ee kennuuf qabsoodhaaf. Gaafa Haayile Sillaasee maqaa tokko akkuma sirnichi jijjiiramaa dhufeen sirnicha waliinis immoo aayidooloojiin garaagaraa mootummoonni impaayerichaa Haayile Sillaasee ni ture sanyii mootiitti isni gaafa gara dargiitti jijjiiramuu jedhu sooshaalizimii dhufee waan ilaalchi addunyaa sooshaalizimiin qabu jedhamu kana keessatti dhimma keenya ilaalee xiqqeessu yookaan immoo akka farraatti fudhatu hunda sassaabanii ittiin rukutu. Gaafa darbii akkas ta'e. Amma marraa ammaa kana immoo haasaan guddaan waa'ee dimookiraasiiti. Dimookiraasii dhaabbanni rakkoon hundinuu dimookiraasii keessatti dhuma eeyyee rakkoon baay'een dimookiraasii keessatti dhumuu danda'a. Gaaffii sabni Oromoo
biyya abbaa biyyummaa isaati abbaa biyyummaa isaatiif kaase gaaffii uummataati gaaffii deebii argachuu qabudha kun maal jechuudha akkuma sagantaa keenya irratti yeroo ka'anii turan sabni Oromoo mirga heeraan qab mirga jechuun hawaasni addunyaa hundi akka hawaasa addunyaa keessumaa hawaasa biyyi isaa humnaan irraa fudhatamee tokkotti mirga hiree murteeffachuu isaa qaba. Dabrees immoo mirga murteeffachuu yeroo jedhamu murtii isaatiin sirna ittiin bulu murteeffachuu danda'a. Biyya koon barbaadaa jedhu akka yakkaatti ilaalama. Bakka biraatti garuu akka yakkaatti ilaalama. Akka yaada tokkootti yaada uummanni sirna beekamee fi murtaa'e tokkoon murtoo argatu ta'ee ilaalama. Nu biratti garuu waa'ee isaa dubbachuu miti maqaa isaa dha'uun yakka argaa jirra. Kanaaf an akka ilaalcha kiyyaatti Oromoon eenyuufuu diina miti. Diinni isaa sirna jiru. Gita bittaa sirna jiruuti. Gita bittaa biyya keenya humnaan qabatee jiruuti. Gaarii galatoomaa jaalgalaasaa gaaffiin kiyyaa kan itti aanu waanuma fincila amma uummanni godhaa jiru ilaalchisee fincilli uummataa kun sirna mootummaa kana keessatti illee jeequmsaa akka inni uume akka inni mootummaa kana raasetu mul'ata sababii kanaaf tooftaa garaagaraa uumee akka inni sochii uummataa kana jibbisiisuu barbaaduu fi waan amma kaasne kana kan inni godhaa jiru. Fakkeenyaaf sirnuma isaa keessatti iyyuu jaarmiyaa dhumtii Ihaadeeg keessatti ijaaramee jiru jaarmiyaan OPDO yeroo ammaa kana namoonni achi keessaa sochii uummataa kana dhufanii sochii uummataa kana mirga uummanni Oromoo ammayyuu gabrummaa jala jira gabrummaadhaa baasna jedhanii kakkaasantu mul'ata. Isa kana akkamittiin ilaaltu isaantu gara qabsoo Oromoo kanatti dhufaa jira moo Oromootu gara sanatti dhaqaa jira? Fincilli keessumaa bara kana keessa ka'e itti fufuma finciloota lamaan darbaniiti. Tokko finciloonni itti fufaan ka'an kun kan dargaggeessaa fi dargaggeettiin keenya dura bu'ummaadhaan kallachaan keessatti hirmaatanii sirna impaayerichaa hundeedhaan raase. Mootummaa impaayerichaa kan TPLF'n durfamus hundeedhaan raasee jechuudha. Raafamni kun immoo bifa adda addaatiin of mul'isa. Karaa politikaatiin TPLF fi EPRDF keessa isaatti qoodamiinsi mul'ateera. TPLF keessatti haa ta'u achi gadi bu'ees immoo achiis OPDO keessatti Aandam keessatti kan warra kibbaa gammaatti waan ifaa arge jiru lafa jala raaseera hunda isaanii jeeqeera jecha. Dabrees jeequmsa dinagdee guddaa fideera. Yeroo ammaa kan isaanuu amanaa jiran hojiin oomishaa, hojiin gibira baasuu, hojiin qabeenya alaa hawwatuu isaan kun hundi isaaniiyyuu dadhabaniiru.
karaa bulchiinsaatiin isoo fudhanne seerri kabajamuu didee jedhanii himatu isaaniiyyuu. Kanaan wal qabatee kan Oromoo laalu OPDO yoo as dabarree ilaalle jennee jeequmsi dhalate kun waan argamsiise tokko qaba. Waan inni argamsiise keessa yoo yaadatama ta'e EPRDF yeroo yerootti yeroo boodaa kana irratti fakkaataa jalqabee taaddisoo waan jedhu qaba. Of haaromsuu kan jedhu. Of haaromsuun kuni sirna ittiin TPLF warra of jalatti ijaaree qabu kana ittiin warra hin barbaanne ittiin qulqulleessuudha jecha. Isaan keessatti immoo waliin qixxaatu wanti tarkaanfiin qulqulleessaa kun isaan keessatti hanga fudhatamuu qaba. Hanga dhaqee ititiinsa isaan gidduutti jiru tokko guutuutti hin balleessinettidha. Gadii kana warra biraatti yeroo dhufu garuu OPDO'ttaa dhufu, Andamittaa dhufu yeroo hundumaa ganama harataadhaan qulqulleessutti harataa tokko qabu taaddisoo jedhanii namoota hin barbaanne, namoota mataa ol qabatan jedhan, namoota morman jedhan dadhabaadhaa gunaa nyaataa maal godhaa jechuudhaan facaasuu jira jechaadha. Marraa kana taaddisoon EPRDF karoorfatee qabatee deemaa jira ammallee TPLF keessattis deemaa jira jedhu isaanii OPDO keessatti already jalqabamee jira, Andam keessatti jalqabamee jira. Hogganni amma OPDO'tti dhufe taaddisooma kana keessaa bahe. Kanneen darban qeeqamanii gamaagamanii yaa jedhuti gamaagamaadhaan haa ta'u dadhabbiilee qabu daandii paartii EPRDF irra hin deemne jedhamuudhaan ari'amanii warri ammaa kuni wayyaa jedhamanii achitti dhufanii jechuudha. Egaa yeroon kana jedhuani waan lafa jiru tokko irratti hundeeffamee jedha. Kun maa inni OPDO'n dhaaba walaba miti. OPDO'n nafa EPRDF'dha. EPRDF'tti immoo abbaan akka isaan himachuu barbaadan hunda isaanii miti. TPLF. Amma gaa kan nama keenya dudubbisaa jiru akkanatti mul'atutti waa'ee OPDO'ti. Keessumaa qondaalonni OPDO amma as bahanii haasaa isaan godhan waan isaan ni goona jedhanii ballama seenan kanatu nama keenya dubbisaa jira. Kanatu nama keenya baay'ee dubbisaa jira. Gariin kallachi qabsoo Oromoo iyyuu amma isaan ta'edha jechuu kan dhaqqaban jiraachuun ni malu. Wanneen jedhaman hundaaf iyyuu hundeen isaa maali? Tarii namni cunqurfamee ture tokko waan xiqqoo tokko yeroo argu qalbiin isaa gammaduun oolu jechoonni jedhaman waan kanaan dura dhaga'anii hin beekne waan ta'eef OPDO irraa itti ka'ee fudhataa jiru. Ani akka hanga ammaatti Oromoonni achi keessa dhaabaa TPLF ijaare kana keessa kan saba isaaniitiif quuqaman, kan jijjiirraa
hamma taateef iyyuu haala keessa jiran keessatti ituu argame jibban jaallatan haa ta'uti seenaa hanga ammaa ture hanga amma dhiyoo geenyu kanatti turetti wanti nuti arginu waan amma namni keenyas jechuu barbaadu haa ta'u achittis arginu irraa addadha jechaadha. Ture jechaadha hin jedhe. Waan TPLF godhe jennu keessa ammuma kaanee lakki isaan keessan turre jechuun dhugaa miti sun. Dhugaa miti. Keessatti hirmaachaa turanii keessa turanii jechaadha. Amma duuba eessaa dhufe wanti kun jijjiiramuun kan jedhu kuni fincilli amma dhalate kuni yeroo tokko amma dhalachuu qofaa miti yeroo sadaffaaf itti fufee deemaa jira. Yeroo sadan kana iyyuu sadarkaadhaan daangaa isaa bal'ifachaa dhufaa jira jechuudha. Daangaa isaa bal'ifachuu keessatti socho'iin Oromiyaa guutuu keessatti deemsise impaayerichi akka raasetti mootummicha akka raasetti warra biraas akka isaan kaka'an jajjabeesseera karaa kaabaa fa'aa warri. Kanaaf wanti amma argaa jiru akka ilaalcha kiyyaatti dhiibbaa fincilichi uume. Dhiibbaa fincilichi uume kun immoo mootummaa waliigalaa TPLF harkaa qabu iyyuu kan yaachisedha jechaadha. Waraanaan ni bobba'an hin dadhaban. Saboota biraa Oromoo irratti kaasuuf yaalan hin dadhaban. Daangaa irratti lolatti banan Oromoo daangaa hundarra hin dadhaban. Akka ilaalcha kiyyaatti TPLF akkasumatti deema jedhanii warri yaadanii hin jarjaran natti fakkaata akka ilaalcha kiyyaatti. Amma sirna kana kufuu arganii sochii qabsoon uummanni godhu dhaabachuuf akka hin deemne arganii karaan jiru tokko harka tokkoon ulee harka tokkoon kaarotii qabatanii uummata Oromoo qabbaneessuudhaaf socho'uu qabanii jechaan ajjeesaa sossobaa. Kana keessatti yoon walii galee EPRDF jedhe yoon keessatti immoo TPLF jedhe waan Oromiyaa ilaaluu irratti OPDO giddu galeessa taasifatanii jechuudha. Maal jechuudha kun? Handhuurti socho'ii guddaa adda dhaabbachuu dide kanaa Oromiyaadha. Handhuurti fincila kanaa Oromiyaadha. Oromiyaan biyya qabeenya guddaa utubaa impaayerichaa ta'e irra jirtudha. Finciloota hanga ammaa Oromiyaa keessatti godhamaniin dhiibbaan dinagdee irra ga'e. Hawaasa addunyaa biratti fuula isaanii gurraachessee kan dhiyeesse fincila Oromooti. Bahaa ka'ee hanga kibbaatti lafa uummanni kun irra qubate laali. Kanaafuu uummata kana akka tokkotti qabbaneessuun umrii sirna ofii dheereffachuun barbaachisaa akka ta'etti walii galamee socho'iin haaromsaa ammaa kun milkaa'ee ummaticha qabbaneessuu irratti akka gumaachuuf
luugama OPDOtti kaa'ame xiqqoo laaffisuun barbaachisaa ta'e. Kanaan achi warraaqsi tokko keessatti dhalateetu TPLFin wajjin falmaatti seename kan jedhamu kuni ani sana jechuun dhaqqabne jechuudhaaf hin jiru. Haala jirurraa jechuudha. Ammallee TPLF to'annoo isaa jalaa dhaabonni jiran kun hin baane. OPDOs haa ta'u kanneen biraa kan hafan lamaan haa ta'u hin baane. To'annoo isaa jala jiru. Kanaaf isaantu dhiibbaa warraaq fincila ummataatiin gamana cillaafachuu hamilee agarsiisaa yoo jiraate malee ummatichi miti kan gaaffiin ummatichaa achuma jira. Hundeen gaaffii ummatichaa mirga abbaa biyyummaa isaati. Mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu asitti immoo mirgoota argachuu qaqqaban irratti falmaa godha. Kanaafuu isa kana wanti xiqqoodhaan deddeebisaa jijjiirraa suphamaatiin deddeebisaa lafa tujaaroonni hangi tokko fudhatan deebisuu tarkaanfilee kanaan dura maaliif fudhachuu akka dhiisan hin beekamne haaraa godhanii nutti as fiduu. Amma ifama kaleessa Gandaa baas tumsaa kaampanii waan tokko jedhanii eebbisaa turan awutoobisoota tokko. Baay'ee gaariidha Oromoodhaaf awutoobisii argamu. Tumsa xeefarti bakka itti ijaarame hin beekna of course dirreedhaa dhufe. Akkuma dhufanii seetanitti diinshoo tumsaa maalii kana waluma faana ijaaran. Ergasii agarre amma garuu as bahe. Hoggana haaraa kanatu as baase. Kuni beekumsa TPLF ala ta'e natti fakkaatu. Kuni nafuma bulchiinsa badaa rakkoo amma dhalatee jiru kuna nutti fide jedhanii isaan sagalate Proogiraamni amma deemaa jiru sana keessaa dhufee jecha. Inni kuni hamma deemuu qaba. Hamma darbuu hin dandeenye immoo qaba. Ituma amma afaan gaarii nutti himamaa jira. Haasaanis godhamu bareedaadha. Guddoon handhuurri dubbii jiru maanni warraaqsa dinagdee gochuudhaaf jedha jechuudha. Gaaffii politikaan qabu jechuudha Oromoon. Warraaqsuma dinagdee gochuudha jechuun dinagdee guddifnaan gochuudha jechuun dinagdee guddifnaan sanaaniyyuu abbaa mirga isaa abbaa aangoo isaas ta'uu danda'a kan jedhu tokkotti yaadaman fakkaata. Maaliif waa'ee barnoota waa'ee malee kun hunduu gaariidha. Garuu hundeedhaan ituu gaaffiin politikaa Oromoo akka abbaa dinagdeen fedhe wanti ta'u hundi isaa iyyuu iggitii hin qabu. Yeroo fedhe iyyuu of duuba deebi'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ani ummati achitti dhaqeen jedhu garuu waan tokko kan hin jedhee darbuu barbaadu jijjiirama lafarra jijjiiru tokko kan ummatichaa fi faayidaa qaqqabu tokko hin jibbina lakki hin jibbinu. No. Jijjiiramni kun garuu akeekni isaa maali? Eessaa dhufe akkamitti dhufe? Akeekni isaa maali? Eessaa dhufe akkamitti dhufe? Ani warra OPDOdhaa fi TPLFin mataa ofii keessaa haqee akka OPDOn biyya dhuunfatee warraaqsi guddaa tokko keessatti ta'ee deemaa jiru tokkotti hin hiikkatu.
hin fudhadhu jechuudha. Opidiyoon nafa EPRDF dha. Nafa EPRDF dha. Paartii dimokiraasii giddu galeessaa jedhanii to'annoo cimaadhaan socho'uudha paartiin sun. Jeeqamsi hunda isaanii keessatti amma uumame qaawwaa uumee ta'a. Qaawwaa caalaa immoo jeeqamsa amma uumame TPLF akka duraatti to'annoo cimaadhaan fuuldura deemuun balaan inni qabu jabaachaa dabalaa waan dhufeef jecha warra isa jala jiran paartolii ofii ijaare kana akka duriitti dhuunfannoo guutuudhaan bulchuun dhiibbaa uummataarraa ulfaataa waan dhufeefi akkanatti fakkaatutti akkuma argitee waa wayyeessina jedhanii jijjiirraa kabeebsaadhaan ummaticha qabbaneessuu irratti kan hundeeffame waan ta'eef ani gama kootiin ummata miti kanatti dhaqaa jiru. Isaan gamana dhufuuf yaalaa jiru achi isaan keessa namoonni saba isaaniitiif quuqqaman Tolee Jaal Galaasaa galatoomaa deebiinuu laattanii fi ammas haaluma fincilaa kana wal qabatee mootummaan wayyaanee dhiyeenya kana humna tikaa isaatii fi ajajoota waraanaa walitti qabuudhaan waajjira muummicha ministeeraa keessatti hiriira kana ukkaamsuuf seera baasee qaba. Tarkaanfii fudhanna jedhanis qaba. Kana keessatti humnaan sochii uummataa ukkaamsuudhaaf isa kanarratti maal jettan? Yeni akka gaafiin keenya galetti amma walgahii mana kaawunsilaa nageenyaatii fi tikaa kan jedhu natti fakkaata. Walgahiin kun ibsi ifatti baase kan dura teessoo muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyiin geggeeffame walgahiin suni walgahichi seera maaliitiin heera sakamiin walitti dhufee namni ifaa miti. Haa ta'uti walgahee waa'ee biyyattii xiinxalee waraqaaleen gariin dhoksaan hambaan jedha yookaan gariin immoo iseedhumatu baase jedhan kan addis istaandardiidhaan tokko natti fakkaata baase gara fuula 70 wayiyyuu ga'anitti fakkaata. Isa suni haala biyyattiin keessa jirtu impaayerichi keessa jiru ibsa. Baay'een isaa waa'ee nagahummaa sa'a. Nagaan boora'eeraa hojiin dhaabbataa guyyaa deemuu hanqateera. Lammiileen biyya keessaa bilisa ta'anii socho'uu dadhabaniiru. Fincilli ammayyuu hin dhaabbanne dhaabbachuudhaafis deema hin fakkaatu jedhaniitu waan akka xalayaan waraqaan sun gabaasaan sun jedhutti waan ifatti hin dubbanne baay'ee himaa jechaadha. Maaltu eenyututti abbaadha maaltu waan kana fidee kan jedhuu fi dhiibbaadhuma fincilichaatu fide. Fincilichi akka dura yaadametti humnaan itti bobba'anii dhaabuu hin dandeenye. Dhiigi lammii keenyaa Oromiyaa guutuu keessatti dhangalee xiqqaa miti. Humnaan dhaabuudhaaf jedhame. Lammaffaa saboota biraa raaba saasota isaanii hiriira hulluuqanii seenanii alaabaa ofuma isaaniitii tolchanii hiranii namootuma isaaniitiin amanamuu isaaniif ta'aniin namoota hedduu jeequmsa hedduu kaasanii lammiilee saboota biraas mimmiidhanii jiru. Bakkoota garaagaraatti miidhaa geessisaniiru. Kunis hin dhaabne.
waraanni humnaan tattaaffiin kanaan dura ture hin milkoomne. Isa qofaas miti rakkoo kana hundeen rakkoo kanaa hojii dhabdummaa dargaggooti jedhanii labsanii gara birrii gara biliyoona 10 ta'uu dargaggoota hojii qabsiisuun goona jedhanii sunisoo eessayyuu hin geenye. Kanaafiyyuu bakkuma dur jalqabanitti deebi'anii jechaadha. Inni humna waraanaatiin fincila kana ukkaamsanii tasgabbii deebisuu kan jedhudha jechaadha. Gabaasichi kan jedhuu fi waan isaan amma ni goona jedhanii ka'anii akkamitti akka inni wal simatu hin beekamu. Wantichi an akka ilaalcha kiyyaatti labsuma hatattamaa waraanaa kan yeroo darbe seeraan jedhanii labsanii boodarra immoo kaasan sanati amma ituu ifatti baasanii hin himin kana hin jedhin isan jedhin isuma sana deebisanii jechaadha. Komaandi poostii dhumati bal'isaniitu duris akkasuma ture haa ta'uuti deebisan kan isaan labsatti hin deeminii fi duraan kaasne jedhanii gaafa waan sana labsan addunyaanis balaaleffateera. Ammas kana yoo deebisne immoo rakkoo biraatu dhufa jechuudhaan karaa biraatiin waan kanatti deebi'anii jechaadha. Akeekni isaa guddaan maalinni qabsoo diddaa Oromoon amma jalqabe mitiitti jiru kana bal'ataa dhufe aynaa isaatiinis jijjiiramaa dhufe hawaasa Oromoo hunda naannolee hundaadhaa hammataa dabalachaa dhufe humna hawaas dhufe kuni jireenya isaanii guutuutti waan sodaachiseef filmaanni tokkittiin isaan qaban guddaan meeshaan isaan harkaa qaban waraanicha bobbaasuudha. Maal jedha akka ibsa isaaniitti waraanni gitii tokko malee ittisa tokko malee jechuun seera homaayyuu ituun hordofin bakka barbaachisaa ta'e argetti seenee mootummoota naannoo bulchiinsa naannoo walii ofiin jedhani ituu hin gaafatin seenee tarkaanfii fedhe fudhatee nagaa biyya tasgabbeessuu danda'a kan jedhudha jechaadha. Kuni bilisummaadhuma humnichaaf duraanuu akkasuma ture isuma amma jabeessee kenneefi jechaadha. Waraanni bakka fedhe yeroo fedhe seenee tarkaanfii fudhachuu danda'a. Kana keessatti waan akeekametus jira. Naannoolee sensitiif ta'an waan kanaaf fincilaaf yeroo hundumaa laaftuutti ka'anii diddaa isaanii agarsiisan jedhan adda ba'anii beekamanii isaan irratti fuuleffannaa godhachuu biyya waliin impaayericha walii galeeyyuu haa ta'u malee isaan irratti fuuleffannaa warra naannolee sodaachisoo nageenyaa fi argitee nageenyaaf sodaachisoo jedhamanitti fuula deeffatanii waan kana dhaabuudhaaf hojjetuudha. Kun jechuun egaa inni 90% isaa Oromiyaadha. 90% isaa Oromiyaadha. Oromiyaa keessatti immoo hotspot jedhanii warra ilaalan irratti egaa humna isa qaban garagalchuu kan jedhu. Kanaafi akeekni isaa homaa biraan qabu. Bulchiinsi waraanaa maqaa malee bulchiinsi waraanaa deebi'eeraa jechuudha. Tole egaa kanuma wal qabatee ammas erguma labsiin kun bahee asittillee bakkoota garaagaraatti namoota irratti dhiibbaa garaagaraa geessisuun nama hidhuun adamsuun inni kun itti fufee jira hanga sadarkaa bulchiinsuma bulchitoota gandaa fi onaatti illee miidhaa irraan ga'uun inni kun ni jira jechuudha humni waraanaa. Ammas haaluma kana keessatti
lolli karaa daangaa bahaa fi kibba bahaa fi bahaarratti godhamaa turee fi jiru ammallee itti fufee jira. Haa ta'u garuu konfiraansii araaraatu godhamaa jedhaniiti haasa'aa jiranii. Uummanni keenya buqqa'ee jira, kan wareegamee jira, kan badallee bakka buuteen isaanii hin beekne ni jira. Isa kana konfiraansii araaraa taa'uuf jenna jedhan kun dhuguma nagaa waaraa argamsiisuu danda'a jettanii yaaddu? Lakkii ani nagaa waaraa argamsiisa jedhee hin yaadu. Fakkeessumaafidha kan godhamaa jiru. Maaliif hundeen rakkoo kanaa maalinni? Ummati Ogaadenii fi uummanni Oromoo waliin lolle bara. Lolli uummata kana gidduutti seenaa keessatti kanaan dura ta'anii beekamoodha. Dheedarratti, bishaan irratti, kanarratti wal dhabu. Kanammoo hawaasni lamaanuu akkatti furatan qabu. Maanguddoota isaaniitiin walitti dhufaniitu isa balleessi yookaan adabanii yookaan dhiifama walii godhaniitu akkasitti fixatu ture jecha. Lolli kuni akeeka poolitikaa kan of keessaa qabu humna cimaa tokkoon sagantaa'ee kan deemudha jecha. Sunis wayyaaneetu duula Oromoo irratti geggeessitu keessaa tokko godhatee nafa tokko godhatee duula daangaa kana jalqabee jecha. Sanaaf immoo bakki irraa jalqabuudhaaf isaaniif salphaa godhatanii isaan argatan naannoo Ogaadenii, Ogaaden keessaa immoo gartuu tokko kan abdii illeen durfamtu qabatanii ijaaranii loojistikiin gargaaranii mooraaliinis dura dhaabbatanii pilaaniidhaan yeroo jedhu akkasumatti miti kan hin jedhu. Amma nama dhibaa abdii illee intarviyuu kennaa Oroonnaa sa'u waraanni isaa immoo Boorana yookaan Gujii keessaa tarkaanfii fudhataa ture yookaan. Karaa kanaan nagaan finnaa konfiraansii ni goonaa ummatoonni lamaan wal dhabbiin qabanii jechuus fakkeesseetu waa haasaa. Karaa biraatiin waraanni isaa immoo bobbaarra jira jechuudha. Yeroo waan kana ilaaltee jettu akka itti namni waraana kana ajaju bobbaasu gaafatamas itti qabu bilisa ta'e waan arge haasa'u lubbuu badeef qabeenya badeef ummata buqqa'ee har'a bakka jiraatu dhabee gargaarsi sirnaallee mootummaarraa sun ga'een lammiinsaa qoftiin gargaaranii jiraatu kan dhimma kanatti gaafatamummaan duraa isa ta'e ammallee achuma jiraate. Inumaayyuu onnoomee waan arge jecha jiru kun ituu waan takka illee ta'in konfiraansii waamneetu ummata walitti qabne haasofni kan jennu kuni tokko abdii illee fi gartuu isa lammaffaa jeneraalota isa duuba jiran bilisoomsuudhumaaf badiirra haala taasisuudhaaf kan akeekkatamudha jechuudha. Yoo dhaabuu barbaadan walitti feellaf hin danda'u dhaabu. Isaan qofaadha kan danda'u. Konfiraansiin uummanni akkasumatti hojii isaarraa ka'ee yaa'ee dhufe haasa'uudhaan waan dhaabbatu miti kun. Konfiraansii sanaan lola sana dhaabuu qofaa miti. Kan isaan amma jechaa jiran lammiileen achi buqqaan ni deebi'uu jedhu jecha bakka isaaniitti. Beelaali ummata qeesarraa buqqifamee salphifamee buqqaafamee baqa dirqame kan hintuu baqatuu dhume manni halakkaa'u. Achitti deebifna amma jechuun nama dhiba.
haala lolaa keessaa baqatan ofii isaanii fedhanii tun ta'in dirqasiisamanii baqatan inni kun hundumtuu bakkatti deebi'uudhaaf yeroo gaafata. Warri dhimma kana godhani kanaaf gaafatamoo ta'an ifatti ba'anii beekamuu qabu jechuudha. Kun hin godhan. Inni kuni waa hojjechaa jirraa jechuudhumaaf fakkeessuuf godhame jecha. Akkuma fakkeenyaaf warri OPDO gara kaabaa lafa biyya Amaaraa dhaqanii achitti kunoo tokkummaa uummatichaa fidaa jirraa jedhamu kuni uummatoonni tokkummaan uummataa eenyuyyuu kan jibbu jiru. Takka garuu hammam hundee qaba wanti kun. Kuni pilaanii giddu galeessatti karoorfame. Haala amma jiru kana qabbaneessuudhaaf asiifachiin uummata butuudhaaf godhamaa jiru. Bubbutuudhumaaf godhamaa jiru. Kanaaf konferensiin kuni yoo dhuguma furmaata argatu jedhame jalqaba abdiillee qondaalonni guguddoon OPDO TPLF EPRDF adda baafamanii beekamanii seeraaf dhiyaachuu qabu jechuudha. Ituu kun hin ta'in garuu uummata ofumaa maal godha uummanni kun lolaa hidhee kan ajajeessa miti bara. Uummata kanaa wajjin rakkoo qabna jedhee kan iyyatee lola kanatti seeneen qabu inni. Kanaafuu ani konferensichi sagantaadhuma amma qabbaneessuuf godhamaa jiru keessaa tokko kana godhaa jirraa kan jedhu tokkoof natti fakkaata. Gaarii tolee galatoomaa jaalgalaasaa yaada bal'aa nuu laattanii fi amma gara xumuraatti deemneetti jirra. Egaa rakkoo hedduudhatu kakaasaa turre rakkoo kanaaf kan furmaata itti kennuu danda'u qabsoodhuma ofiitiin akeekaa kaa'amee bakkaan ga'urraa kana fi wanni biraa akka inni hin jirrellee irraa kakaasaa turtanii. Mee dhaamsuma waliigalaa kennuudhaaf carraan isinii kenna dhaabota Oromoo yookaan dhaabaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee qabsaa'ota Oromootii fi akkasumas immoo maanguddooti Oromoollee haala yeroo ammaa kana keessatti biyya keessatti ta'aa jiru kana keessatti gahee guddaa taphachaa jiranii maal gochuu akka isaan qabanii dargaggoo fi dargaggeettiin Oromoollee isa kanarratti dhaamsa xumuraa akka nuu kennitan hin barbaada. Gaariidha. Dhaabota Oromootiin yeroo adda addaa deddeebinee asirrattis waamicha walii godhaa turre. Marsaa kanas isa darbeerraa waan addaan qaba jechuudhaan miti. Adda kan ta'u garuu Oromoon sabni keenya akka uummataatti waan isarraa hafee ka'uu didee qabsaa'uu dide jennee komannuu qabu. Ka'e guutuu Oromiyaatti ka'e dargaggeessaa fi dargaggeettiin saba kanaa seenaa isaanii keessatti haala boonsaa ta'e tokkoon wareegaaf of kennanii humna hidhate kan wayyaanee jiru dhaabbata. Fincilli kun amma kan sadaffaa ta'uu isaati. Gatii guddaa uummata keenya baasise akkasumas immoo irree isaa diina irratti agarsiise. Warra kaleessa hin ka'u jedhanii isa komatanis yookaan tuffatanis
akka ka'u yoo ka'es immoo wal faana akka ka'u mirkaneessee jira. Maaltu hir'inni guddaan hundi keenya akka mataa kiyyaatti walii gala. Hir'inni guddaan natti mul'atu jiru socho'ii uummata keenyaa kana jaarmiyaadhaan utubnee akka inni milkaa'u taasisuu irratti hir'ina nuti qabnudha jechuudha. Hir'ina kanaaf immoo gaafatama kan qabu uummata keenyatu hin ta'in jalqaba nuyi warra gugurmoofne jennee of himnu bakka keenya jiraanne ta'uu keenyaaf gaariitti beekuu qabna. Adaduma uummanni keenya ka'etti ka'uu isaa kana lallabnee isaa kanatti gammachuu keenya agarsiisuu qofaatu hin ta'in waliigala qabsoo Oromoo keessatti gaaffiin jaarmiyaa furmaata argachuu qabaati. Kanaafuu dhaabonni Oromoo amma jiranu ofis gaafatanii walis gaafatanii amma sirran deebi'a. Gaaffii yeroo kan ta'e kanaaf deebisaa kennuudhaaf tattaafachuu qaban. Hojjechuu qaban. Kan hin gadi cimsee dhaamuu fi humnoonni garaagaraa yeroo ammaa waan guddaa tokkotu wayyaaneen kufuu geesseetti jedhee namuu kan uummatoota biraas bakka jirutti of kurfeessaa jira. Bakka jirutti itti aanee isa amma mootummaatti aanee dhufu akkam akka godhu. Isa amma jiru kana akkam akka godhu. Ani isa tuffii akkasii keessa seenuu hin barbaadu jechuun kufuu geesseetti maali kan jedhu eeyyee raafamteetti eeyyee bitintiraa jirti. Seenaa dhaaba kanaa dhaaba TPLF jedhu kana beekuu fi haala inni har'a keessa jiruu fi carraa inni of dandamachiisuudhaaf umrii ofii dheereffachuudhaaf godhus ija tuffiitiin ilaalu. Kanaafuu kuftes kufaatii isheetii kufuu baattes itti fufa isheetii of qopheessuu barbaachisa. Kanaaf immoo yeroodhaa yerootti uummata keenyaa bahee rukutamee cal'isuun wareega keenya fageessaa ooluuf sababaa kan ta'e guddaan gahummaa jaarmiyaa dhabuu keenya ta'uu beekne falattiin waan kanarra aanu namni Oromoodhaaf quuqamu namni mirga saba kanaatii fi mirga abbaa biyyummaa isaa walabummaa isaatiif dhaabbadhe jedhu faluu qaba. Yoo garuu bakka jirru teenyee